السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا هردفتن كنجا كبجمو كنين channel Africa Samsung garatin hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha barnoota keenya kanarraatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti bilbila keessan jechuudha bilbila keessanii akkamitti akkasiin eeggachuu dandeettan yeroo bilbila keessan namni isinirraa fuudhe namni akka bilbila keessan keessa deemee iccitii keessan hin laalle akkamitti akkasiin gochuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha bilbila keessa namni ittiin bilbilachuudhaaf yookiin ammoo bilbila nam tokko wajjin ittiin wal qunnamuudhaaf yoo isin bilbila nam tokko wajjin ittiin wal qunnamuudhaaf yoo isinirraa fuudhe iddoo bilbila bilbila jechuun ittiin haa bilbilatuuf irra keessanii itti kennitan sana qofa yoo ta'e malee iddoo biraa keessa deemee akka inni wantoota garaagaraa iccitii keessan bilbila keessan keessa deemee ilaaluu hin dandeenye akkamitti akkasiin taasisuu dandeessan isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafana tura. Egaa hordoftoota keenya jechuudha kanneen jalqabaaf gara chaanaal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan barnoonni keenya osoo tole chaanaal keenya viidiyoo dabalataa argachuudhaaf subscribe godha. Chaanaal keenya subscribe godhuuf maal gootu al tokkoof YouTube keessan banattu. YouTube keessan erga banattanii booda maal gootu jechuudha iddoo sarchii kanarratti asirra al tokkoof ni cuqaaftu sana booda jechuudha maqaa Afrikaa Samsung jettanii barreessitu jechuudha. Isa kana jechuudha maqaa isa kana barreessitu jechuudha. Maqaa kana erga barreessanii booda maal gootu kallattiimaan sarchi gootu. Haaluma kana barreessa jechuudha maqaa kana osoo hin dogongorretti spelling isaa haala kana guuttanii barreessitu. Sana booda xiqqoo akkanatti ol harkisuudhaan al tokkoof ni gartuudha asirratti piroofaayilii Afrikaa Samsung kana ni argattu. Isa kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda haala kanatti isiniif banama jechuudha fuulli guutuun chaanaal Afrikaa Samsung asirratti iddoo barreeffama subscribe irratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda viidiyoon keenya akkuma maxxansineen nama hunda dura isin bira gahuuf maal gootu mallattoo icon kanatti al tokkoof cuqaasuudhaan all kan jedhu kanatti guutu jechuudha. Viidiyoo keenya kan qara barsiifnee dabarsine ammoo daawwachuudhaaf hunda isaa daawwachuudhaaf iddoo viidiyoo jettu kanarratti as baatanii keessa deemtanii viidiyoolee garaagaraa kan barnootaa kan nuti maxxansine asirraa daawwachuu dandeettu jechuudha. Egaa viidiyoon asirratti maxxanee jiru hundi isaatu viidiyoo barnoota teknooloojiitiin wal qabatan qofaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoolee kanneen keessa deemtanii waan isin fayyadaa asirratti daawwachuudha qabdu isin jedha. Egaa akkasuma jechuudha sooshaal nuti fayyadamne yookiin ammoo sooshalota garaagaraa nu wajjin yookiin ammoo nu wal qunnamuudhaaf maal gootu iddoo about jettu kanarratti as baatu. Sana booda jechuudha Facebook page Telegram fi YouTube akkasuma immoo Twitter jechuudha kanneen irratti nu qunnamuu ni dandeettu yookiin ammoo barnoota nuti maxxansinu kanneen irrattis hordofuu ni dandeessu jedha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha viidiyoo keenya kan daawwattan ammoo yoo jaalattan laayik godhaa hiriyoottan keessaniifis qoodaa isin jedha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha amma gama barnootaatti isin dabarsaa hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwadha. Egaa maal gootu aappii tokko isin barbaachisu seetingii bilbila keessanii ni banattu. Seetingii gara lamaan banachuu dandeettu. Mataa irraa harkiftaniis banachuu dandeettu yookiin ammoo icon seetingii bilbila keessanii irra jiru jechuudha. Isaanis seenuu dandeettu jechuudha. Erga seentanii booda maal gootu erga banattanii seetingii keessan haala kanatti isiniif banama. Sana booda haala kanatti erga isiniif baname asirratti kiliikni gootu jechuudha. Biometric and security iddoo kanatti kiliikni gootu jechuudha. Sana booda erga asirratti kiliik gootanii booda asirratti jechuudha ala security settings kan jiru kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda erga asirratti cuqaaftanii booda xiqqoo ol harkiftu jechuudha. Erga hanga dhumaa harkiftanii booda jala kanatti pin windows iddoo jiru kanatti ni cuqaaftu jechuudha. Erga sana booda kana gootanii booda maal gootu as mallattoo ofii jettu kanarratti cuqaaftanii mallattoo ofii tana dibantu jechuudha. Egaa mallattoo ofii tanarratti cuqaaftanii mallattoo ofii tana bantanii booda automaatikaalii ooniin iddoo lamaan wal faana oon isiniif ta'a jechuudha. Inni kunis isa gubbaa faana oon isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo haala kanatti iddoo kana oon gootan keessaa ni baatu jechuudha. Erga keessaa baatanii booda maal gootu as sarara batan jechuudha. Batan gara harka bitaa irraa argamu kana isa iddoo garjala irratti argamu kana irratti al tokkoof haala kanatti ni cuqaaftu jechuudha. Erga haala kanatti cuqaaftanii as iddoo foon bilbilli keessanii yookiin ammoo
haala kanatti fooniin kun irratti isiniif ba'u irraan dhuftu jechuudha. Erga irra dhuftanii booda maal gootu as gubbaa kanarra iddoo kanarratti jechuudha. Iddoo foonii kanarratti al tokkoof ni cuwaaftu. Sana booda maal gootu pin this app iddoo kanatti asirratti kiliikni gootu jechuudha. Tole sana booda maal gootu as irratti kiliik gootanii iddoo okay kanarratti kiliik gootu jechuudha. Tole erga haala kanatti kiliik gootanii booda bitaaf mirgattis batana gara harka bitaaf mirgaa irrattis yoo baatan keessaa bahuu hin dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf asinis bahuu hin dandeettu, asinis deemuu hin dandeettu, kanaanis keessaa bahuu hin dandeettanii jechuudha. Akkamitti keessaa baanaa yookiin ammoo akkamitti ofii keenya seennee fayyadamna kan jedhu gaafiin isaa ka'uu hin oolu. Batana gara harka mirgaa irraan argamu kanaa fi akkasuma immoo kiiboordii yookiin ammoo iddoo kiiboordii jedhu mallattoo sarara harka barreeffama giin jalaan argamu kan batana harka bitaa irratti jechuudha kan argamu kana isa kanaa fi kan harka mirgaa al tokkoof wal faana haala kanatti gadi qabdu jechuudha. Sana booda erga haala kanatti al tokkoof qabdanii bilbilli keessan isiniif cufamee banama jechuudha. Ofiisaanii otomaatikaalii ofiisaatiif isiniif banama jechuudha. Fakkeenyaaf anama bilbila kanarraa maal qaba sukuriitiin hin hidhee feesidha jechuudha. Ishaaraa fuulaatiin hidhee isin ammoo fiingaarpiriintii isin gaafachuu danda'a. Akkasuma immoo paaspoortii yoo guutan paaspoortiidhaan qara hidhattanii yoo jiraatan paaspoortii isin gaafachuu danda'a jechuudha. Akkasuma warroonni ishaaraa harkaatiin hidhattanii jirtan ishaaraa akkasuma immoo paaspoortii hidhattanii jirtan kan isin gaafatu paaspoortii yookiin ammoo ishaaraa harkaatii jechuudha. Kanneen ammoo ishaaraa fuulaatiin hidhattanii jirtan jechuudha. Ishaaraa fuulaatiinis isiniif banama jechuudha. Kanaaf qulfii achirraa san qabdanii wal harkisuu qofaa jechuudha. Egaa haala kanatti banattu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya isin fayyadee abdii qaba. Viidiyoo kana ilaalaati daawwadhaatti fayyadama. Akkasuma immoo hiriyoottan keessaniifis qoodaa isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan hordoftaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.